Viidiyoo yuutuubii irratti gadhiisuun namoonni baay'een akka daawwatan kan nuuf godhan keessaa tokko thumbnailii bareeda qabaachuudha. Akkam jirtu hordoftoota YouTube channel keenyaa, har'as viidiyoo haaraatiin walitti deebinee jirra. Har'a immoo bilbila keenya fayyadamnee akkamittiin thumbnailii hojjennaa kan jedhu wal faana ilaallachuudha. Kanaaf thumbnailii kana hojjechuudhaaf wantoota nu barbaachisan keessaa inni tokko aappii kanadha jechuudha. Aappii Pixel Lab jedhu kan amma dibamee argitan kana buufachuu qabdu jechuudha. Aappii kana Play Store irra galtanii yookaan immoo Telegram channel keenya linkii isaa nu gaafataniiti komentii irra isiniif keenya galtanii buufachuu dandeessu jechuudha. Sana booddee aappii kana tuqnee galla jechuudha. Kanaaf wanta isin kana dura hojjechaa turtan yoo qabaattan recover gochuuf okay tuquu dandeessu. Ani garuu amma akka haaraatti waan jalqabu barbaaduuf cancel tuqeen jalqaba jechuudha. Kanaaf jalqaba yeroo galtan waan akkasii isiniif fida. Waan kun gaduwaadha. Asirraa kanatudha kan thumbnailii YouTube keenya hojjechuu jalqabnu jechuudha. Kanaaf hunduma dursinee waan nuti kun maalidha? Bakka kana tuqaa sadii kana tuqna. Sana booddee image size kan jettu kana sirreeffanna jechuudha. Saayiziin YouTube akkuma beektan 1280 baay'isuu 720 dha jechuudha. Kanaaf sin barreessuun sirriidhaan eegamu salphaamatti mallattoo kana tuqsaniitu YouTube thumbnail kan jedhu kana filattu jechuudha. Sana booddee saayizii isaa ofiisaa isiniif barreessaa. Isin immoo okay jettanii galtu jechuudha. Kana booddee waan akkasii isiniif filachuudha. Akka argattan saayiziin isaa isiniif sirraa jira. Erga saayiziin isaa isiniif sirraa jalqaba maal gootu barreeffama kana balleessan jechuudha. Nu fayyadu waan ta'eef. Sana booddee duwwaatti hafeera jechuudha. Sana booddee maal goona jechuudha. Background isaa sirreeffanna jechuudha. Ani yeroo baay'ee akka beektan kana ni fayyadamu diimaadha jechuudha. Kana dura cuquliisa fayyadaman ture. Amma garuu diimaan fayyadama jechuudha. Dhiifama. Plus innitu sheeppii haaraa dabala jechuudha. Jalqaba yeroo dhufu akka argitan adiidha. Sana booddee kalarii isaa jijjiiranna jechuudha. Ani yeroo baay'ee gradient fayyadama. Gradient keessaa immoo diimaa fi xinnoo gara diimaa gurraachatti kan siqu fayyadama jechuudha. Akka argattan kanadha. Waan akkasii hojjechuun isinitti ulfaate immoo deebitaniitu gradient kan jedhu kana seentanii yookaan yoo dhabdan jechuudha. Plus kan jettu kana tuqxanii booddee wantoota akkasii lama isiniif fida. Erga akkas wal bira kaawwattanii booddee akka ittiin isa tokko tuquudhaan yookaan warreen kana keessaa isa tokko irra kaa'uudhaan kalarii jijjiirrattu jechuudha. Gara diimaatti jechuudha. Akkas jijjiirrattanii booddee amma immoo isa tokko filtu jechuudha. Erga isa filtanii booddee isaafis kalarii jijjiirtu jechuudha. Isaafis diimaa erga kutusanii booddee gara xinnoo gara gurraachaatti buutu jechuudha. Sammuu gradient akka fakkaatutti xinnoo gara gurraachaatti buutu. Sana booddee select gootu jechuudha. Kana booddee okay kan jettu kana tuqna jechuudha. Akka argattan kalariin nuyi amma fillee sheeppii keenya irratti apply ta'eera jechuudha. Kanaaf mallattoo raayitii kana tuqnee keessaa baana jechuudha. Amma kan nuuf saayizii isaa sirreeffachuudha. Kanaaf akka kanaatti harkisnee sirreeffanna jechuudha saayizii isaa. Akka nu guututti jechuudha. Akka argattan amma naaf ta'eera jechuudha. Yoo isiniif hin taanetti amma isiniif sirreeffachuu dandeessu. Ani garuu naaf mijatee jira. Kanaaf naaf ta'eera jechuudha. Kana booddee yeroon wantoota biraa sosochoos akka nageelaan sochooneef asii laayerii kana tuqaa. Kana booddee nan qollafa jechuudha. Kanaaf amma yeroo wantoota biraa sosochoos jechuudha asirratti sheeppii kun yookaan laayeriin kun nageelaan sosocho'u jechuudha. Kanaaf waan harkisu miti jechuudha. Kanaaf qollafee kaa'eera jechuudha. Amma immoo kallattiiwwan wanni tuqni maalidha? Suura tokko dabalanna jechuudha. Suura kana gaalerii keessa dabalanna jechuudha. Ammaaf suura kana fayyadama jechuudha. Suurota akkasii barbaadan Google irraa buufachuu dandeessu. Suura kana barbaadan immoo Telegramiidhaan yookaan immoo Google Drive isiniif erguu danda'a jechuudha. Warri barbaadan komentii irratti na gaafadha. Kanaaf suura keenya erga filannee booddee bakka isaa sirreeffanna jechuudha. Erga akka tuqannee booddee stirookiitti daballachuudha. Jalqaba footoo keenya select godhanna. Sana booddee mallattoo kana tuquudhaan stroke kan jedhu barbaanna jechuudha. Stroke kana tuqna. Sana booddee enable goona. Adiidha jechuudha. Hanqa sana gurraacha irra jiraate gara adiitti jiruu dandeessu yookaan bifa biraa yoo ta'e jechuudha. Adiidhaan xinnoo bareeda waan ta'eef adii erga godhattanii booddee wiirzii isaa xinnoo dabaluu bara dandeessu akka ittiin garuu fokkisa yeroo guddachaa deemu xinnoon barbaada jechuudha. Sadiin ga'a. Sana booddee xinnoo suurri keenyi waan ifuu akka fakkaatuu fi shaadoo xinnootti dabaluu qabna jechuudha.
Kanaaf shaadoo dabaluudhaaf ammas suura keenya select godhannee booddee gara shaadoo deemna jechuudha. Shaadoo kan jedhu kana erga tuqnee booddee enable godhanna jechuudha. Kanaaf jalqaba irraa akka argattan gurraachadha jechuudha kan selected ta'u. Nu immoo adii keenya barbaadannee adii keenya tuqanna akka ittiin sana booddee blur radius akka ittiin guddifanna jechuudha kan barbaannutti. Akka argattan xinnoo waan ifaa jiru fakkaata miti reema suurri keenya jechuudha. Kanaaf akka ittiin dhugaa. Kana booddee wanti nu hafe maalidha? Kanas fuuneetu maal goona? Hin qollofna jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Wantoota adda addaa yeroo asirra oofnu nu jalaa socho'aa jechuudha. Amma garuu yoo tuqnes wanta select hin taanee fi nu jalaan socho'u jechuudha. Kanaaf akka itti qollofannee kaawwanna. Kana booddee maaltu nu hafe? Bakkeewwan duwwaa kanatti thumbnailiiwwan kana dura hojjenne galchina jechuudha. Isaan galchuudhaaf immoo jalqaba maal goona? Plus kan jettu kana tuquudhaan add from gallery jenna jechuudha. Add from gallery ergennee booddee maal goona jechuudha? Barbaanna jechuudha warreen kana dura hojjenne yookaan thumbnailiiwwan keenya image gallaa kana booddee pixel lab gallaa erga pixel lab gallee jalqaba irra akka ta'u kan hin barbaadu kanadha. Thumbnail kana jechuudha. Kana booddee thumbnail kana select godhannaa. Thumbnail kun asaa ta'u size isa sirreeffannaa. Size isa bifa kanaan erga sirreeffannee booddee maal goona jechuudha? Amma stroke daballa jechuudha. Yookaan akkuma suura kana akka xinnoo if fakkeessuuf jalqaba stroke daballa. Stroke keenya adii irra kaawwanna. Sana booddee immoo shaadoo dabalanna jechuudha. Amma xinnoo waan ifaa jiru fakkaatu akkatti. Amma maaltu nu hafe xinnoo rotate goona jechuudha. Waan akkasii akkasaa ta'u siree kun akkasaa taatu xinnoo baay'ee rotate sun taane baay'ee bakka hin gahaa. Ammas thumbnailiiwwan hafan add godhanna jechuudha. Thumbnailii lammata irratti immoo thumbnailiin kun agalu jechuudha. Akka saayisiin isaa waliin galaan dabarree jechuudha. Suurri keenya inni dura saayisiin isaa meeqa ilaallanna. Wiirziin isaa fi heetiin isaa 34% dha jechuudha. Kanaaf isa akka raatannee booddee isa kanaaf 34% ta'uu isaa goona. Akka argattan 34% irra jira. Kanaaf isa kanas wantoota suura isa oliif raawwanne hunda isa kana irrattis edit goona jechuudha. Strookii daballaa. Strookii keenya adii irra kaawwannaa. Sana booddee shaadootti goona jechuudha. Shaadoon keenya xinnoo adii ta'uu qaba. Akka argattan akkas seera jechuudha. Sana booddee kanas xinnoo inni sun gadi waan jedheef inni kun akkasaa ta'u. Erga akkas godhannee booddee laayir isaa bitanna jechuudha. Akka argattan suurri inni kun jechuudha sanarra oleera. Xinnoo saayizii isaa bitannaa akkas xiyyeeffannaa jechuudha. Suurri keenya walirra oolu sana sirreeffannaa jechuudha. Inni kun irraa oolu. Namtichi kun immoo thumbnailii keenya isaa ammarraa oolu sirreeffannaa jechuudha akka ittiin. Ammas thumbnailii warra ammas thumbnailii isaa fi add goona jechuudha. Ammas add goonee gana sirreessurra immoo kanuma koppii godhannee erga koppii godhannee booddee maal goona as dhufnee reselect kan jettu kana tuqna jechuudha. Sana booddee suura kana select goona. Yeroo select goonu filtariiwwan nuyi irratti apply goone isa duraa irratti jechuudha. Isa kana irratti apply akka ta'anitti turu jechuudha. Kanaaf akka argitan select godhanneerra. Ishee immoo xinnoo bifa kanaan akkas godhannaa jechuudha. Saayizii isaanii dura check godhanna. 29 jechuudha hundi isaa. Kanaaf check godhannee booddee sana booddee sirreeffannaa jechuudha laayerii isaa. Akka argitan laayerii isaa wal jala daddabarfannee sirreeffannaa. Amma bareeda ta'eera jechuudha akka kanatti. Xinnoo sirreeffannee bakka bakka isaa ilaalla jechuudha. Amma gaarii ta'eera jechuudha.
seerota tamneelii keessaa inni tokkoffaan simplisiitiidha. Salphaadha jechuudha baay'ee. Ambiraan namni tamneelii kana ilaallee yookaan akkuma ilaalleen akka hubatu kan barbaadu tamneelii kana kan inni jedhe aappii Pixel Lab jedhamu yookaan aappilikeeshinii kan bilbilaatiin ta'uu isaadha. Kan agarsiisuuf immoo maal godha jechuudha suuraa tokkoon dabala xiyya kanas immoo xiyya kanas suuraa tokko keessaa select godha jechuudha. Kana dura kanaaf xiyya kana select godhadheera jechuudha. Xiyya kanas Google irratti search godhattanii buusuu dandeessu. Erga select godhattanii booddee bifa kanaan sirreeffattu jechuudha. Kana booddee akkas galtanii xinnoo process godhattu. Erga akkatti sirreeffattanii booddee kanattis xinnoo stroke dabala jechuudha. Achiin shadow irratti dabala jechuudha. Shadow keenya adii kaawwan godhanna. Sana booddee bifa kanaan xumuranna jechuudha. Footoo aayikanii Pixel Labis irratti galchanna jechuudha. Sana booddee aayikanii Pixel Labii filanna jechuudha. Aayikanii isaa barbaannee filanna. Si barbaadan Google irraa search gootanii buufachuu dandeessu. An filadheera. Sana booddee saayizii isaa sirreeffanna. Saayiziin isaa bakka ta'utti jechuudha. Bakka xiyyichi itti garagalee jirutti sirreeffadha. Argan sirreeffadhee booddee xiqqoo xiqqeeffadhee jechuudha. Sana booddee bakka isaan sirreessaa arroo koo gadi butadha. Sana booddee strookii inni dabaladha jechuudha. Strookii adii irra kan kaawwadhee booddee guloo effektii fiduudhaaf jecha shaadoo irraan kaawwadha jechuudha. Shaadoo koos adii irraan kaawwadha. Sana booddee xinnoo bilaar adii isaan dabala akka argattan kana fakkaateedha jechuudha. Xinnoo xiyya keenya sirreeffanna. Akka argattan sana booddee seef godhanneetu tamneelii kana fayyadamna jechuudha. Sana booddee kana yeroo YouTube irratti upload gochuuf fayyadamuu dandeenya.